Kunneen miseensota hawaasa Oromoo kutaa bulchiinsa Victoria Austraaliyaa keessatti argaman kaayyoon isaanii har'a ayyaana Irreechaa Arfaasaa kabajuudha. Sababa cunqursaaf roorroodhaan biyya isaanii irraa dhiibamanii kan ba'an hawaasa Oromoo kunneen caamsaa 14 bara 2017 ayyaana Irreechaa Arfaasaa yeroo sadaffaaf Melbourne kibba bahaatti kan argamu Tulluu Daandinoog irratti kabajatan. Ayyaanni kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaan eegalame. Keenya maneedhaa kee jiru Waaqayyo hidhaadhaan nuuf baasu. Waan qabnu Waaqayyo nuuf eebbisu. Kan eebbisi nuuf bulchu. Andalatti nuuf guddisu. Guddaa keenya ajjina Waaqayyo habobba'u. Nagaan dhufnee nagaan as irreeffannee akka galu Waaqayyo karaa irratti bakka deemnutti bakka waan jennu hundaatti nu wajjin ta'ee keenyatti nagaan nu agashu. Qilleensa nagaa keessa nu jiraachisu. Ittaansuunis duudhaa ayyaanichaa otoo hin gadhiisin irreeffannaan taasifame. Namuu marga jiidhaa qabate muka guddaa jalatti irreeffachuun kan darbeef galata kan dhufuuf immoo kadhannaa galfate. Ayyaana kanarratti barumsa aadaa kenname irraa akka hubatametti Irreechaan ayyaana Oromoo durdurii kan dhaloota haaraadhaan deebifamee haaromfamaa jiru. Oromooni walga'ee wal eebbisee sanyiinlee yeroo manaa ooda qaba akka itti baasan qaba. Sanyii sana sirnaan baasaa calluma jedhee sanyii manaa hin baasu Oromoon. Yeroo minaanni galee jedhus immoo yeroo galuu calluma jedhee nyaatame. Kan rabbii jedhee kan kaa'u qabaa, kan maalii jedhee kan kaa'u qabaa. Sanyii gad darbatu malee waan marguun beekanii itti Oromoon. Kanaafuu waan san immoo rabbitu waan margus sanis eegee sooree isaaniin ga'a. Irreecha kana gaafa jalqaba duraa hora arsadiitti jalqabamu namoota muraasa dhaqee jalqabe. Har'a garuu miliyoonaan namni dhaqaa jira. Oromoon aadaatti irreessa waan bakka lamadha kan inni yeroo baay'ee ilaalu kan Arfaasaa fi kan Birraati jechuudha. Gaara kanatti kabaanu dukkana hamaatu nu fuuldura jira, bokkaa hamaan nu fuuldura jira, cabbiitu nu fuuldura jira. Waan sodaachisaadha lolaa fi waan hedduutu nutti dhufaa jechuudha. Midhaan facaasnee oomishannuu fi rakkoon fuuldura keenyatti akkan dhufneef dukkana keessaa akka Rabbi nu baasuu fi Waaqayyo akka nu baasuuf ni kadhantaa jechuudha Oromoon. Ayyaanni kun baroota dheeraaf addaan citee ture. Amma immoo qabsoo Oromootiin deebi'ee dagaaguun uummata Oromoo walitti fidee humneessaa jira. Ayyaanota akka Irreechaa kana garuu deebisanii guddisuuf dagaagsuun hojii laayyoo miti. Sababa roorroo gabrummaatiin maalummaan ayyaanichaa bakka gariitti bifa jijjiirratee akka badu taasifameera. Bakka gariitti immoo akka lagatamu waan godhameef kan alagaan wal makeera. Kanaaf waan bade deebisuun kun wal'aansoo keessaaf alaa gaafata. Gaafa waggaa 120 yookaan 130 dura Habashaan biyya keenya dhufani. Oromoon didee aadaa isaa qabatee, amantii isaa qabatee, amma har'aattu baadiyyaan Oromoo didee kan inni qabatee attachmentiin walitti hidheenyi Waaqayyo sabaa fi Oromoo jidduu jiru baay'ee jabaadha. Baay'ee jabaa kan gargar diiguu hin dandeenye, amantii kam kan keessa geeluu hin dandeenye. Wanti fedhe kan jidduu seenuu hin dandeenye waan ta'eef akka jirutti Waaqa isaa qabatee aadaa isaa amantii isaa qabatee baadiyyaa keessatti Oromoon jira. Gaafa sana kan amantii kana jabeessee qabu qaalluutu. Qaalluu waan tureef Habashoonni biyya dhufan maal godhu qaalluu balleessuu kan jedhu duulan. Qaalluu bade malee aadaan kun amantiin kun baduu hin danda'u. Qaalluun bakka jirutti hin fandifama, hin ajjeefama. Waan meeqa ta'a ture. Kan kanarraa hafee dadhabsiisan iyyuu olola banan. Aadaaf ayyaanota Oromoo durdurii akkanaa deebisuun salphaan ta'u garuu hojii deebisanii haaromsuu kana kan saffisiisu keessaa tokko dura waan ofii beekanii ofiitti gargaaramuuf shaakaluudha. Tokko waa ofii barachuu namni waa ofii beeku waan namni jedhurraa rakkatu. Tokko wanti Oromoon godhuu qabu waan aadaa isaa irreecha isaa ta'u waan godhatu kana maraa beekumsa isaa guddifachuu walirraa baratee beekumsa yoo horate wanti namni jedhu uumaa san godha. Yoo waan kan kee irratti beekumsa guddaan qaban wanti alagaan siin jedhu si rifachiisa. Kanaaf tokko wanti Oromoon godhuu qabu waa ofii beeku, waa ofii barachuu. Ganama galgala waa ofii barachuu. Lammaffaa waan barate kana shaakalu. Amma shaakalli jiran. Waan keenna kana tolchinee balleessinee yaaneeti guyyaatti goonee wal geennee dubbannee sirbinee as yeroo gallu Facebook irra baafnee miidiyaa irra baafnee yeroo jennu hinjirraa jechuudha. Oromoon hinjiraa. Ayyaana Irreechaa Arfaasaa baranaa irratti akka ibsametti ayyaanichi akkuma aadaaf eenyummaa Oromoof eegumsa godhu nageenya naannoof bosonaaf illee xiyyeeffannoo ni kenna. Ayyaana Irreechaa mallattoo nagaaf araaraati.
Kan arfaasaa kun immoo mallattoo magariisaaf qabbanaa waan ta'eef Oromoon kamuu bakka jirutti muka dhaabuudhaan nageenya naannoof birmachuu qaban. Mata dureen ayyaana baranaas kanaaf muka dhaaba eessa yoo jiraattan muka dhaabuu wanti isin dhorku hin jiru kan jedhameef. Akka abbootii keenyatti namni yeroo ammaa yeroo namoonni waan bade faa ilaalanii muka faa dhaabuu jira. Sanyii faca'u kana sanyii akkamii akka ta'e ilaaluu jira. Sanirraa nus dhaamsi nu qabnu biyya keenya dachee abbaa keenyatti irratti namoonni jiranii yoo xiqqaatee waggaatti yeroo kabajatanii deebi'an muka tokko naannaa jiranitti akka dhaaban. Kun immoo maaliif egeree saba keenyatiif egeree uummata keenyatiif waan gargaaruuf mutti barbaachisaa waan ta'eef namuu akka yaadannootti muka san dhaabuun dhaamsa dhaaba. Ani faayidaa isaa ani guddinaan wanti irraa hojii dhiisee dhufe namaarra wanti hojii na dhiisisee bakka kana na fidu sooshaal aspektii isaarraan ilaalaa irraa haajaa qaba jechuudhaan Oromummaa akka inni itti guddisu bareedina Oromummaa akka nu ittiin promooti akka inni itti godhu akka inni itti akka humnaatti walitti nu harkisuu danda'u bakka sanarraan ilaalee dhufa irra guddoo argitee namni garuma akka barbaadetti ilaalla namuu garuma barbaadetti interpreetii godhatee dhufa an bakkin irraa itti haajaa argadhee dhufu bakka inni itti walitti nu fidu sanaa jechuudha bakka sanarraan haajaa qaba. Yeroo kana kan namatti dhaga'amu waanuma biyya jiran fakkaata yeroo iddoo tokkotti walitti qabamanii wayyaa aadaa uffatanii bareedanii argamanii yeroo sanaaf waanuma biyyatti deebi'ee nutti fakkaata baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Dhugaadha ayyaana kana irratti guyyaa irraa argamu kootti gammachuu guddaan natti dhaga'ame aadaa keenya iddoo akkasii kanatti biyyaallee baanee calaqqisuu danda'uun keenya kun waan namatti toludha waan nama gammachiisudha har'a qofaas hin ta'in gara fuulduraattis aadaa keenya kana itti fufsiisuun dirqama tokko keenya jaatee fi egaa waggaa irraatiin nu haa ga'uun jedha. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa kun akkuma ayyaanota kabiroo waan darbe qofaaf otoo hin taane waan dhufuufillee of eeggannoon akka keessa darbaniif dhaamsa dabarsee qaba. Ijoollee ofii aadaaf afaan barsiisuu muka dhaabuun nageenya naannoo eeguu fi iccitii sabaa eeguudhaan bilisummaaf falmachuun dhimmoota ammallee bakka irratti hojjetamuu qabu. Arfaasaan kun of eeggannollee barbaaddii jedhu hayyootii yeroo dubbatanii maaliifuu bokkaatu guutaa namallee nyaataa horiillee nyaataa kanaaf of eeggachuu qabdu jedhu. Akkasuma aadaa keenya waan silaanuu danda'ame hundumayyuu itti ciccinee bakka jirru kanatti ajabeeffannu haa guddifannu haa tifkannu dhala keenyatti illee haa dabarsinu jedha gabaabumatti. Dhaloonni tokko bu'aan isaa inni guddaan safuuf duudhaa sabni sun qabu itti fufsiisee itti deemsuu danda'udha. Isa kana itti fufsiisee akka danda'uuf immoo warraatii dhaalaa deemaa jechuudha. Inni kun qabxiilee gurguddaa inni qabu keessaatii tokko jechuudha. Guddina keenya agarsiisaa daa'ima xixinnoonni jalaan dhufanii har'a coqorsa qabatanii nu faana dhaabatanii irreeffatanii borummoo isaantu abbaa ta'ee geggeessa bakka keenya bu'ee jechuudha. So guddinni jira. Guddina kana immoo Waaqayyo nutti haa irraanfatu ammuma nuti jabaannee hojjennu dhaloonni haaraan nurraa simata warri nuti uffatee nurraa baqate yookaan immoo bifa adda addaa nutti babaasee nu moggaasaa ture hundumtuu dhugaasaa argaa waan jiru natti fakkaatama. Kana malees mirgoota namoomaa kabajuu waliif kabajaa qabaachuu fi waloomaan jiraachuun kanneen xiyyeeffannoo barbaadan keessaati. Hunda caalaa kan Oromootarraa eegamu namuu gannatti waan deemuuf kan dadhabe gargaaru kan beela'e nyaachisuu fi kan laafe humneessuun akka aadaa Oromoo durduriitti of eeggannaan bara wal baasuudha. Gabaasa dhiyaateef Dhaabasaa Waaqjira Melbourne, Awustiraaliyaa. Enga bati buyani,